Oolmaa fi jijjiirraa maallaqaa kan guyyaa hardhaa ittiin oole yookiin immoo ittiin sharafamaa oole. Egaa guyyaan kunis immoo guyyaan har'a 20 Noovembarii jechuudha. Akkasumallee baatiin 11/2024 oolmaa isaa waliin ilaalla jechuudha. Egaa kananii isinii fidee dhufe biyyoota kan akka Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Saawudii riyaal, Dubaay diraam, Bahrein diinaar, Joordaan diinaar, Omaan riyaal, akkasumallee Ijipshaan paawundii, Turkii riiree, paawundi sterlingii, Swiss farankii, yuuroo, biyyoota akka kanaa isinii qabadheen dhufee Kuweet yoo dabalate biyyoota Arabaa fi Ameerikaa waliin wal keessa makee jechuudha. Kaatar riyaalillee ni dabalata. Akkasumallee gaaffii keessan hundammoo jechuudha. Warreen Beeruut jirtan yeroo hundumaa akka doolaara Ameerikaatti aggeeffattan isiniif hima jechuudha. Yeroon himu doolaara Ameerikaa qabadhaa isin jechuudha. Warri Beeruut jirtanii jechuudha. Beeruut maaf irra dabartaa warra jettaniif warra koomentii jala Beeruut maanuu yaaddattu maal si goone eesh mishkila warra jettaniif jechuudha. Ameerikaa irratti na aggeeffadhaa isiniin jedha. The first one lakkoofsa tokkoffaa irratti jechuudha. Asumaanis immoo nagaan dagannee nagaan koo lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtanitti isiniif abaay'atu. Akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatanii bakka adda addaa teessanii na daawwachaa jirtan nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Kanatti aansuun immoo namoonni mana koof yookiin immoo abeelooviif maatii hin taane maatii ta'a. Subscribe godhaatii. Akkasumallee immoo warreen akka obboleewwan keessan arganii itti fayyadaman barbaadan immoo laayikii godhaa. Yoo isin laayik gootan obboleetan keessan bira daddafee ni ga'a. Anis immoo akka yeroo hundumaa itti gammadu yookiin immoo hojjechuudhaaf hamilee naa ta'uuf anaafis laayik naa godhaa isiniin jedha. Kanaafuu walaa guddisnu walaa jajjabeessinu darbee immoo obboleewwan yuutuubii haaraa banattanii koomentoota jalatti maatii naa ta'aa jettanii himattan jechuudha. Obboleewwan yeroo koomentii namaa barreessuu agxan akkasumallee koomentii namaa dubbisuu agxan obboloota keessan akkas jedhanii laayikii godhaa fi sabskraayibii godhaa fi jajjabeessaa isiniin jedha. Mixiiniyyuu wal qabatte galaana ceetii jechuudha. Kanaafuu hundi keenya walaa jajjabeessinu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanatti aansuun gara sagantaa keenyaatti yeroo gallu mata duree yookiin tokkoffaa irratti Ameerikaa doolaara irraan isinii ka'a jechuudha. Egaa Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa 137.67 oolee jira. Dhugaa dubbachuuf guyyaa tokkotti birrii 2 qaxi godhee lafa kaa'ee dhugaa isiniin jedha kaleessa. 139 ture jechuudha. Egaa har'a immoo 137.67 ta'ee jira. Maaliif yeroo hundumaa kanani aggeeffadhaa viidiyoo aggeeffadhaa ergadhaa isiniin jedhe. Fakkeenyaaf doolaara 1,000 ergita yoo taate jechuudha. Takkaatti birrii 2 sirraa cite jechuun doolaara 1,000 irraa birrii 2 yeroo isinii citu hagam akkasin irraa citu beekaa jechuudha. Kanaaf kanan viidiyoo gaafa doolaarri ol ka'u birrii keessan ergadha. Gaafa immoo gadi bu'u immoo birrii keessan qabadha kanan jedhu. Kanaaf jechuudha guyyaa guyyaan viidiyoo ilaalaa daawwatadha. Maaliif saayitii daqiiqaa sekendii keessatti jijjiirama gabaan gurraacha jechuudha. Baankiin garuu waan torban kana waan ji'a kana achuma taa'a jechuudha. Kanaaf kanan viidiyoo guyyaa guyyaan isinii lakkisullee jechuudha. Dhugaa fi soba isaa immoo cheeggootanii ilaaluudhaa fi karaa fuula Tiwiitariitiin jechuudha. Iskiriinshuutii irra isinii kaahaa cheeggodhaa guyyaan irraa guyyaa 20 baatiin 11 Noovembarii jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa ethioblagmarket.com 98.15 oolee jira. Akkasumallee Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa ethioblagmarket.com 89.54 oolee jira. Inni itti aanu immoo yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ethioblagmarket.com 145.20 oolee jira. Akkasumallee Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko 155.19 oolee jira. Inni itti aanu immoo paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko 173.89 oolee jira. Akkasumallee chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa ethioblagmarket.com 18
tuqaa 93 oolee jira. Akkasumallee Swiidin kiroon tokko karaa ethioblagmarket.com 12.55 oolee jira. Inni itti aanu Kuwait dinar mootii birrii jechuudha. Kuwait dinarri akka guyyaa hardhaati jechuudha. 445 tuqaa 61 oolee jira. Dhugaa dubbachuuf akkuma takkaan dabalu takkaan gadi bu'a jechuudha. Kaleessa fakkeenya 451 ture takkaatiin har'a dhufe naannaa birrii 6 qaxxi godhe. Yoo dabale birrii 6 dabala, yoo qannase birrii 6 dabala, yoo dabale birrii 7 dabala, yoo qannase birrii 7 qannasa jechuudha. Takkaan gadi bu'a takkaan ol ka'a. Akkasumallee inni itti aanu immoo Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa ethioblagmarket.com 37.36 oolee jira. Ragaadhaaf immoo guyyaa isaa waliin Noovembarii 20/11/2024 iskiriinshuutii irraan isinii kaha ilaalladha. Shaashaa laayik godha. Akkasumallee inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalii jechuudha. Saudi Arabiyaa riyaalii tokko karaa ethioblagmarket.com 36.54 isa kanallee akka isinitti toluuf akka itti gammadaniif jechuudha. Iskiriinshuutii irra guyyaa isaa waliin ilaalladha. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Darbee immoo warri Saudi Arabiyaa siistema isaan daldalaan isaanii ittiin isinii erganiin jechuudha. Torban kana keessa namoonni birrii baay'ee qaban 30 ergachaa jiru jechuudha. 30 jechuun tokkotu 30 toon taane birrii qabdan 30 hirtuu jechuudha. Warri birriin keessan xiqqoo taate immoo jechuudha birrii qabdan 1000 baaftanii 30.50 hirtuu jechuudha. Inni itti aanu Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com 356.4 oolee jira. Akkasumallee Joordaan dinaarri tokko karaa ethioblagmarket.com 193.22 oolee jira. Akkasumallee Bahriin dinaarri tokko 363.90 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko 3.97 oolee jira. Akkasumallee Egyptian poundiidha. Egyptian poundiin tokko karaa ethioblagmarket.com 2.76 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko 0.54 oolee jira. Akkasumallee Israa'el shiqil tokko karaa ethioblagmarket.com 36.66 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com 37.0 yookiin duwwaa ittiin oolee jira. Akkasumallee Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko 1.62 oolee jira. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo gaggabaabduu yeroo hundumaa guyyaarraa gara guyyaatti ani isin affeeru kana isin immoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuun na jajjabeessaa. Viidiyoo koo hanga dhumaa naa daawwadhaa. Turtii gaarii.